Ashama harka fuudhee akkam jirtu nuti jirra galata waaqayyoo baga jiraattanii baga nagaa taatanii baga nagaan gara YouTube channelii waliif tuub nagaan dhuftanii warroonni mana kana faraa taatan subscribe like share gochuudhaan maatii nuuf ta'a warroonni nu waliin turtan immoo galatooma turtii keenya hanga dhumaatti nu waliin tura isiniin jenna. Egaa har'ammoo viidiyoo haarawaa deebi'ee dhufee jira. Inni akkuma agartan rifeensa soorata rifeensa kiyyaa isinitti agarsiisa. Egaa akkuma agartan kana kinoo avokaadoo hanqaaquu fi zayituunii akkasumas immoo yogurtii yookaan immoo baaduu jechuudha. Kanaaf isa kana walumaan hojjennee ilaallaa rifeensa caccabaa akkasumas immoo rifeensa bubuqqa'uu faayidaa guddaa qaba. Hundumti keessan immoo ni beektu itti fayyadamaa. Viidiyoo kiyya hanga dhumaa daawwadhaa. Like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii keenyatti makamaa isiniin jedha. Kanoo haaluma kanaan ka avokaadoo maashiniitti naqadhee quncisee maashiniitti naqadhee jechuudha. Asumarraan immoo zayituunii itti naqadhaa jechuudha. Zayituunii itti naqaa maaliif yeroo hunda zayituunii nan fayyadamaa ni garuu rifeensa kiyyaa yaa homaa hin godhu zayituunii yoo fayyadamtanis nam tokko forforii nutti naqaan akkasii jettu akkasumas immoo hanqaaquu itti godha. Hanqaaquun immoo rifeensa keenya faaffaasisanii beektu. Rifeensi immoo yoo faaffee bareedee bubuqqa'u irra bilisa ta'a. Akkasumas immoo roobii yookaan immoo yogurtii maankaa guddaa lama itti naqa. Kenoo haaluma kanaan wanta hundumaa xumura jechuudha. Sana boodatti gaa erga isatti godhadhee booda walitti qabeetiin handaakaa jechuudha. Kenoo maashiniitti erga naqadhee booda hundaayyuu bakka tokkotti akkasitti haala kanaan handaakaa. Kenoo akkuma wal nyaate kana baay'ee isaa akka dhadhaa yookaan immoo bakka akkam jedhee tanasitti ma haala kanaan akkanatti waliin gahaa. Ergasii immoo erga handaakee fixee kinoo saanii itti fayyadamu qopheeffadhee isa kanatti gadi naqaa. Furdina isaa kinoo akkuma agartan kana ilaalaa baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudha yoo ta'e furdinni isaa kinoo akkuma maankanaan isinitti agarsiisudha. Kanaaf walumaan dibannaa. Rifeensi kiyya immoo baay'ee isaa wal qabaadhanii beektu. Kanaaf hanga xumuraan waliin tura. Like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii nu ta'a. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota kiyya rifeensi kiyya icciitii isaa isinitti hima jechuun ani duraan shaampoo fayyadamaa ture. Shaampoon fayyadamaa ture shaampoo avokaadooti akkuma kireemii kanaatti jechuudha. Innaa jidduudhaan immoo bakka wanni adda addaa kun baazawwee waan hunduma ilaalanii murteessuun yookaan immoo ofirratti jarrabuu shaggaa miti. Maaliif wanni itti amanan malee jechuudha. Kaza saamunaadhaan dhiqadhee saamuna doobii kanaan dhiqadhee mataan kee duraanuu wal saara caafni isaa akkas wal qaba. Ittumaayyuu kardiite caafni isaa kun akkas ta'e jechuudha. Kanaaf garuu an na fayyade duraanii sanarra na fayyadaadhaanis kan na fayyade saamuna yookaan immoo shaampuudha. Saamunaa miti shaampuu avokaadooti. Kanaaf aduma kanaan akka xaddaa fuudhee kireemii hojjetadhe kana kinoo kana harkuma kiyyaan dibadha. Maaliif wallaaf akka naa ga'u jechuudha. Baazawee faayidaa hedduu qaba. Avokaadoon ni beektu tokkoon keessanii rifeensa fistee qaama keenya fistee akkuma agartan viidiyoo irratti ani kanan fayyadame avokaadoo buuphaa fi yogurtiidha yookaan immoo zabaadii jedhama arabaanii isan fayyadame. Sababni isaa avokaadoo faayidaa isaanii beektu. Buuphaan isa yookaan hanqaaquun immoo rifeensa faaffaasisa. Akkasumas immoo amma tokko caccabasaa ni ittisa. Akkasumas zayituunii fayyadamanii. Kanaaf haaluma kanaan akka xaddaa fuudhee hunda isaa keessa dibadha jechuudha.
haaluma kana waliin baay'ina irraa luqqaa baazawee tokkoffaa ho'a qilleensa lammaffaa mooyyuu mataan kiyya bakka baay'ee parmiidha waan miidhame jennaan luqqaa darbee haaluma kanaan ka hama caafii isaatiin ba'utti hunda isaa haala kanaan dibadha jechuudha. Erga dibadhee boodas immoo kallattumaan dhiisuu osoo hin ta'in dirqama maasaajii godhuun qaba. Maaliif rifeensa dibadheeti soonni se faayidaan qabu irrumaa miiccamu malee garuu maasaajii yoo ta'e keessa buqqee keenyatti gadi seenaa wantoota akkasii jechuudha. Haaluma kanaani baazawee xiqqoo sanarraa luqqaa. Yoo maasaajii goonu immoo qeessan osoo hin ta'in foon quba keenyatiin jechuudha. Fatti maasaajii goona kanaaf hundumaa isaa haaluma kanaan dibadha jechuudha. Kinoo haaluma kanaanii kanatti dibadha jechuudha. Dirqama keessa isaa addaan baasneetti dibuudha. Rifeensi immoo yoo keessa isaatii fi caafidha. Keessattuu yoommoo wanti rifeensa keenya fayyadamnu caafii yoo gahe baay'ee gaariidha. Noon akkuma agartan kanatti addaan baasee itti fayyadama jechuudha. Waan hunda keessaa dhugaa yeroo dheeraadhaaf ani biyya ormaa kanan ture garuu an akka avokaadoo na fayyadeen jiru yaa tarii waan biraati sitti jijjiirameetiin waan hundaan waan rifeensa keetti fayyadamu baazawee numa na fayyada. Maaliif ani rifeensa kiyya ofii kiyyaaf miidhe sababni isaa parmii dibadhee kanan rifeensi jeenarraa ciccite badaasaay. Kanaafuu jennaan gar tokko avokaadoo fi bishaan ruuziitiin na deebise akkasumas ammas immoo akka hin caccabne caccabinsa isaa kana kan sirreessu yookaan immoo kan salphisu kan nurraa hir'isu akka bubuqqaaneef wanta fayyadamaa jiru mooyyuu siniifan himaa. Maaliif dirqama yeroo tokkoof lama irra deddeebi'ee ofii kiyya irratti akkuma kana dura arge caalaa faayidaa isaa arguu waan nan barbaaduuf maaliif waan ofii kiyyaa fayyadamee arge tokko isin biraan gaa maaliif waan ofii kiyyaa ofirratti fayyadamu isinis fayyada jedhee waan amanuuf jechuudha. Kanaafuu jennaan akkasitti fayyadamee isin beeksisaa haaluma kanaan kinoo agaammaa nan dibadhe malee maasaajii godhee hin geessine maaliif keessa isaa gaheef kaan cheekii godhuufanii jechuudha. Akkuma agartanii akkuma kanatti jechuudha. Baazawee rifeensi kiyyan ciccita malee baay'ina qaba. Nam tokko rifeensa dheerina hawwaa akkuma kana dura isiniin jedhe jechuun dheerateetis immoo bakka sanitti yoo wazii hin bareedin yookaan immoo yoo caccaba dhabeetu mataan isaa waliin qixaatiif faayidaa hin qabu. Kanaaf akkuma akkasitti gubbate kanaan yookaan akkuma akkasitti yabbate kanaan osoo wal qixxaa yookaan immoo caccaba dhiise marra xaarii jechuun namatti tola. Namni kamiyyuu dheerina rifeensaa hin jibbu garuu rifeensa qulqullina qabu yoo qabaatan soma rakkoo hin qabun jedha. Kanaaf haaluma kanaan hunda isaayyuu waliin gaha. Inni kabajamtoota kiyyaa haaluma kanaan waliin gahe akkanatti qaama masaajiin godha. Baazawee rifeensi kiyyaa sirriitti gogaa waan ta'eef buqqa'uudhaaf illee carraan isaa salphaadha. Maaliif rifeensi goggogaan dafee buqqaa namarraa ni beektu. Kanaafuu jedhee amala qabeessummaadha. Akkanatti suuteedhaan masaajii godha. Kanaaf isa kana kaa sa'aatii 2 sa'aatii 1 walakkaa sa'aatii 1 amma feetan ofirra hatta sa'aatii 4 yoo oole rakkoo hin qabu. Maaliif keemikaala hin qabu wanta garaa keenyatti fayyadamnu rifeensa keenya fayyadamna waan ta'eef homaa miidhaa hin qabu jechuun barbaada. Miidhaan isaa agasmara hin qabu guutumaan guutuutti miidhaa hin qabu. Maaliif mana keessatti fayyadamaa irraa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kunoo haaluma kanaan akkanatti waliin gahee hatta jalasaa akka haaluma kanaan waliin gahadha jechuudha. Kanaafuu jennaan ani immoo ijoollee walii waan ala keessa deemuu yookaan ijoollee waan eeguu jennaan ofirra son tursiisa rakkoo hin qabu. Maaliif yeroo isaan naaf rafanan dhiqadha waan ta'eef jechuudha.
Kanaafuu haaluma kanaan jalqabaa kaasee amma caafitti masaajii godha. Akkanatti jechuudha. Maaliif caafni isaa tokkoffaa akka foxxoqneedha. Maaliif rifeensa kutu kiffa foxxoqamu kiyya fakkeenyaaf akkanatti mantaa horata bakka lama lamatti achumaan ciccitaa jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan masaajii erga godhee booda akkanatti duubatti walitti qabadha. Kanaaf kabajamtoota jaalatamtoota kiyyaa haaluma kanaan akkasitti walitti qabadhee maaliif sa'aatii barbaade yoo ture homaa rakkoon hin jiru. Sinitti bee keemikaala hin qabu. Kanaaf haaluma kanaan tursiisaa yoo haali naa mijate yeroo viidiyoo waraabu kaameraa sini agarsiisa yeroo dhiqadhu yookaan immoo shaamboo sinitti agarsiisa jechuudha. Shaamboon fayyadamu. Kanaaf kabajamtoota kiyyaa ini kun shaamboodha. Shaamboodha kan avokaadooti. Inni kun immoo kondiishinariidha jechuudha. Inni kun immoo kondiishinariidha. Maaliif yeroo dhiqadhetti fayyadama. Kanaaf kan na fayyade garuu isa kana. Ani garuu akkuma isin jedhe gidduudhaan saamuna doovii kana hundi keessanuu hin beektanii. Maaliif warri akka kiyya rifeensa gogaa qaban itti fayyadamanii waan akkasii mokkorii gatiin jedhaniif mokkoree bada rifeensa kiyya ittuma walitti qabee caccabse malee waan na fayyadin jiru. Maaliif yeroo lama sadii waan akkasii fayyadameen ture garuu faayidaa isaa irraan agarree isiniin jechuufanii. Kanaaf viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata. Haalli wanti miti yeroo dhiqadhetti isinii agarsiisaa yookaan immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. YouTube kiyya haaraa please subscribe like share naa godhaa. Hiriyoota keessaniin gahaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nagaatti tura. Bye bye.